Igoni mesa makanatti dubbanna dhaggeeffannas. Maqaan koo Shaambal Koorsaa jedhama. Okay. Aadaadhuma kana ganda osoleetii kana nan jiru. Eshi. Waaqayyo waan guddaa naaf godhe. Eshi. Gocha Waaqayyo naa godhe keessa amma innaa isaan dubbatan kana waan gurguddaatu natti dhaga'ame duubarra kan jiru. Duuba gorraa iddoo Waaqayyo oofii tola fide ani gin dhugaa baatii lama fidee too dhufe. Okay. Dhugaa baatii sana keessa waan isaan ammoo hoggaa isaan dubbatan waan gurguddaa lama natti dhaga'ame. Maaltu natti dhaga'ame isinitti fakkaate? Waaqayyo lafa nani firan qabne lafa omtuu hin jirre lafa duwwaarraa oofii na fidee dhufe. Okay. Abbaan korka qallees ani uumaan qabu mana namaa waggaa ja'an taate. Okay. Waggaa ja'a birri sagaltama nan ta'a ture. Waggaa ja'a. Okay. Kana keessa Waaqayyo fidee iddoo kanaan na ga'uu isaatiin fira naa ta'e harka na qabee asiin na ga'uu isaa ani guddaa Waaqayyoon nan galateeffadhe dhuguma Waaqaa. Kanuma taansee wanti nani amma dhugaa ba'uudhaaf dhufe caamsaa gaafa 28 miilana jechaadha. Raajii Yoosef waldaa keenya dhufe waldaa Osoleedha. Okay. Dhufanii saba fuuldura duuba sanan ta'a achi qabanii too hin kadhatu. Kootu mi'aati naan jedhan. Okay. Ani achuma nan akkana ba'e. Caaltuu maal sii taati naan jedhan. Intala kootiin jedhee achuma asirratti ba'e naan jedhan akkuma amma kana madirakii gubbarratti hin ba'e. Waa'ee gola gaadaa kiyya keessa na gaafatan. Dhuguma Waaqaa Yoosef ani isaan beeku inni anaan hin beeku. Sina Yoosef keessa jiru moo anaan na beeka. Ameen. Golli kee keessa maaltu jedhanii waa'ee nan daldala waa'ee daldala kiyyaa sana na gaafatan. Daldala sana keessa nan hojjedhaan kan hojii kana eegalee naannoo yoo xiqqaate naannoo waggaa 15 ta'a. Jijjiiramni hin jiru. Biyya keenya sanarra jijjiiramni hin jiru. Nan hojjedha jijjiiramni hin jiru. Maali Waaqayyo maaf jijjiiramni dhufuu dida? Sinaa nan hojjedha maaf jijjiiramni dhufuu dida? Jedhaa tanan ture. Isa kanaan isaan na gaafatan. Kana booda gaaf tokko maal taate naan jedhan. Ani immoo koluu gubbarraas iddoo hospitaala kanaan lafa wayii bita jedheen yaadatii ture. Okay. Gaaf sana nama wayii gaafadhee lafti suni tasaa ka'uu didee naan jedhan. Gaafa duraa hin ta'a hin bitattaa 200 jedhan. Nan bita jedhee anaa kaayyeffatee. Kuma 200 jedhan. Kuma 200. Okay, konteena. Kanaan booda hin ta'u lafti suni hin tasaa ka'u rakkina qaba naan jedhan. Okay. Yoo tana nan ta'e maaf hin taane wanni nan yaade maaf tasaa ka'uu dida Waaqayyo jedheen baay'een intin jedhe. Kana booda maaltu sii ta'uu didee jennaan nan akkanattiin jedheen. Achumaan keellaa jedhan. Keelladhaa maal qabdee nan ergana siyaasaadhee tona ta'uu didee achiis immoo nama wayittaa saadheedha keelladhaa bituu fedhi jedhan. Qoy akkaati lafa bituu kaate sinnatti hime moo Waaqayyo sitti hime? Anaa sinuun beeku. Waaqayyo moo maal siin jedhe immoo? Waaqayyo keelladhaa maal qabdee nan keelladhaa lafa bituu barbaada kan jedheen. Achumaan yoo dhukaasii ta'eera dhaqi naan jedhan harka koonadhaanii dhugaa baatiidhaaf galuu deebii naan jedhanii yoo tanaan birrii hin qabu. Birrii hin qabu 100 hin qaba amma tan. 10 qabda. Tanan qaba. Nan deeme Addis Ababa deemee lafitti barbaadachuu deeme. Gaafa nani lafitti barbaadadhu lafitti argadde. Lafitti hin gibbii qabdi. Kaaree 200 manni irra jira. Intalli isaa rukutamee jalli isaa hidhamee keessi isaa liishoodha. Baallee 25 ofirraa qabdi. Birrii 250 bitadhee gale. Yesuus. Haleluuyaa. Yeroon sun ji'a meeqaffaadha? Amma ji'aatni garaagarummaa ji'a meeqa? Kan isaan dubbatan gaafa 28ti ani immoo ji'a isa taanu gaafa guyyaa 27ti kan nan bitee. Ji'a tokko gidduutti dura 1,110 qaba. Ji'a tokko gidduutti 50 piroosisii malee jecha. Xumuratti qaama bitan Murree waadaa isaa harkaan qaba. Arabaa kaachuu galata bitan. Namoonni isaa osoleedha ka'ee as ishii koluudhaa bitachuu ka'e waaqni tuffatee gaaratti ol ba'a. Wanti xiqqoo sii tuffateera. Amma bitatte qaba. Bitadhe waadaa isaa harkaan qaba. Waadaa fidee. Waadaa fidee dhufee. Xumurree omtu jiru maal jedhanii wanti na jalaan dagatamne koluurraa bitaa gaafa nan jedhu ati manaaku maal koluudha bitaa asuma baatee raawwattee asumatti deebitiin asuma teessa hin argatu. Isaan harka dhadhaanii koluudha asii kan tuffate siin jedha waaqni naan jedha. Amen. Ela, como marcan chava chabula, wada bapa kurma. Cucu. Arka kerja. Sirati se. Uga bada ela, Waaqayyo kasnaan jedha dhaggeeffatu. Namoota san waa bituudhaaf jirtu. Karoorfitanii jirtu. Har'aa kaasee qulfii wayyaatan
karoorsanii tasaa ka'uu fidide nama sadii argaa. Ati garuu nan qabdu sadarkaa biraarra jirta. Har'aa kaasee garuu leenca Yihuudaa itti sii ga'eera. Inni gidduu galaa xumurameera. Anseera wadhee ji'uma isuma darbe sana keessa daa'ima wayiidha jedha dhukku. Daa'ima ja'a kanan qaba. Hospitaala dura dakattarri yaachisaa ture. Usuletti yaachisee naa fayyadamee asitti hospitaala fidee gaafa nani fidee tolufu gan saambaa basheeraatti jijjiirameera. Saambaa michiitti naan jedhe. Harma qabachuu dadhabdee harma itti cobsitti yaati. Amma waan akka wallaalee raajii Yoseefii dawwal isaan sagadarra jiru naannee tanii dhufu. Daa'imatti baadhee dhufee kutaa kana keessatti naa kadhatanii mucattiin koo an harma itti cobsiisan inni harma sana harma qabattee ta'u. Otuma kadhatamuuti. Okkasumooti. Mana yaalaa ta'uu didee akkasuma asitti immoo fayyitee ootee galu. Hiikamii galii ajajeera. Ergaa wayyaa nama barbaadu qaba. Amma yoo waliin arganne hoosii ilaallate bichaa oolu. Humni dirree kana. Yaakaarra. Har'a ila har'aa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin ila qulfii manaatiin qulfii konkolaataatiin si eebbiseera. Se bakka yaa'uun beekani. Amma kaasii atumne nomaan qabne kuni kuyyaataneera. Amma immoo mana Yesuus mana irratti ijaartaa. Diizaayinii isaa dhufeera. Sagantaa galataa isaa irratti wal argina. Wanti nani jechuu barbaadu keessaa inni guddaan nuti yeroo televizyiinii keessatti ilaallu an akka Wallaggaa, an akka Bishooftuu iddoo garaagaraati nuti ilaalleetoo dinqisiifachaatii ture. Waaqayyo immoo gooftaan biyya keenya keessatti raajii akka kanaa nuu kaasee akka nuti caba keenya fayye akka nuti rakkoo keenya irraa bilisa baanu kan godhe gooftaa Yesuus Kiristoos galanni guddaan isaaf haa ta'u. Garbicha isaa immoo waaqayyo irraan darbu kan waan caalaa yoo masaas ibsaa yoo duudhaa jedhan. Amen. Come back.